jechuudha. Osoo waan guddaas ta'u ta'ee jechuudha. Amma laa dirmammuu kiyya suuraa kaasee si ergala dasiyaa jedhu. Akka inni qabattoon jechuudha anumarratti hafee gurraacha'eeto. Dhagaa jirta? Ati ganama osoo wanni ta'e galee sitti hin gorsu. Indoom yoo wanni siin lola iyyuu ani sirra goreen isaan loluu barbaada jechuudha. Akkamitti dubbata jedhee. Anallee na aarse uleen dheengaddan itti dhaanitu na aarse anas illee maal jechuudha jedhee gaafii natti uume iyyuudha dhugaa. Galatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtanii fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan siin jecha eegaa dhufeen jira jechuudha. Dhammoo maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolu waan haaraa tokkoon asiin dhufe jechuudha. Wanti haaraa sunillee maal seetanii yeroo darbe akkuma argitan jechuudha abbaan miliyoonii piraankii narratti hojjetee jechuudha qabattoodhaan narkutee jechuudha. Isin yoo yaadattan ta'e viidiyoo san namoota hedduun laalee hadhamoo eenyuun piraankii godhuu barbaada walii jechuudha. Walii piraankii gochuu barbaada maalan jedhaa seetanii situyyuu natti gorseeti. Abbaa miliyoonii situ natti gorsee mee qabattoodhaniin gobiitoo laalii sobiitoo piraankiidha jedhiin waan akkasii jetteeni miti maaliif kana jettaanii osoo guddaas ta'ee jedheeni baay'isee lolaan jechuudha. Nan bilbilaa fi mee waan ishiin jettu miira walee tubee walumaan laallaa jechuudha. Egaa warroonni haaraa taatan asumarraan maatii nu ta'uudhanii nu jajjabeessaa isin hin jenna mee akkasiin jedhaan jechuudha walee tubeedhanii mee maal jetti miira ishiitti dhagahamu walumaan laalla jechuudha. Ishiin waan jetteen miti baay'isawee ishiin waan ishiin jetteen osoo hin ta'ini inni ofuma keessaa baasee hojjetee piraankicha sadhaanii garuu situ natti gorse inni eessatti beeka waa'ee akkana situ jedheeni hin jedhaanii meeshiin immoo maal jetti walumaan laalla amma mee nan bilbila jechuudha. Bilbilee tanan jechuudha akkam nagumaa jedhe itti haasaa jechuudha itti hima mee miirri ishii maal akka ta'e immoo walumaan laallaa siin jedhaa. Egaa anis immoo deeffachuun qaba piraankii kiyya isaan jechuudha torbee tokko ol natti taphachaa turanii ani immoo piraankii xiqqishuu tanaanume nan deeffadhaa laatamee yoon gimmaashumaan illee gaadhe gubaa garaa kootii yoon qabbaneesse tariitii kan jedhu jechuudha yaade mee asumarraan nu dhaggeeffadhaa bilbilaa hin jira jechuudha. Hello. Hello. Hello, nagamu. Naga akkam bulte. Naga galanni isaaf haa ta'u kan sa'aatii kanaan nu gahe. Har'a beekta yaadumani bakka keessa dhimma wayitiif si gaafachuufis jechuudha. Si bilbilee asumarraan immoo saboonas walii bilbilee hin beeknu kanumarra kan ka'u jechuudha.
Saamuna baay'ee teknooloojiinis yaa baay'ee biyya arabaa kanatti kadumaa fi maalirree dhimmi nagumaa fi kanuma nagaa yaa ta'u waanuma gaarii yaa ta'u rakkoon qabu. Agan mana yaaddee giifti. Baay'imatti yaade garuu dhimma jennaan gara dhimmaa tun immoo waanuma maalan dhagaadha. Gurri samuuna na nyaata beekta. Si mudditeeti waan ofii dubbatte beektaa kanatti. Dhimmi kun. Maal jechuun? Waan ofii dubbatte beektaa waan ofii dubbatte beektaa kanatti. Maal ofii kiyyaa dubbadhe? Maali engadde jechuudha si miti dirroodhaan kan mee tumi toolaali akka piraankii godhitu qabattoodhaan tumi jettee ta'u kan naqa taqqachiise si miti. Maal jechuudha? Tole suma kaasuma kan hunda hojjete si inni maalitti si jammar maalitti beekaa inni? Waan akkanaa kaasilaa duraan raawwatee hin beeku gorsuma kee dhagayeeti. Gorsuma kee dhagayeetiin jedhe kanan yeroo san qabattoodhaan inni. Maaliif wallaalamaan dhiirri dubartii numattuma baqasitu beeyyu? Qabattoodha jammar maalitti qabattoo hiikkachuu yaada ture jechuun sirees dhugaa nama kofalchiisu garuu jechuudha itti yaadee hojjechuu isaatitu na kofalchiise garuu immooyyuu inni osoo itti yaadee ofii isaatii uumee osoo hin ta'in kun gorsa keeti jechuudha situuyyuu akka sayitti tume sanitti tume jennaan dhaqeetoo jechuudha na tume jechuudha kanaafuu si'ii jechuudha osoo guddaas ta'e. Ati jechuudha na ajjechisiiste jechuudha osoo waan guddaas ta'u ta'e jechuudha. Amma laa dirmammuu kiyya suuraa kaasee si ergala dasi haa jedhu. Akka inni qabattoon jechuudha anumarratti hafee gurraacha'ee ta'u. Dhagaa jirtaa? Nama jalaa kaastee harii jara ta'uu oolanii amma deebiste. Dhageesse? Dhagaan ture gidduudhaan bilbila narratti bilbilanii jarri jedhu. Osoo du'e illee haganumaa miti amma kun fakkeenyaaf osoo waa ta'e osoo guddaas ta'e haganuma garuu jechuudha keessa suuraa kaasee siifan erga jechuudha dirmammuu kiyya bakka inni zaqqinni akkasitti na rukute san jechuudha kun piraankiyyuu mitiyyuu. Amma yeroo ammaa beera uleen giftiti amma osoo si akkasitti si tummanii hin dandeessaare ani maaliif hin tumama si jammar balleessaa kiyya maalitti argiteeti natti kan gorsitu. Maaliin? Abbaan miliyoona akkasitti aaree tolchuma argee hin beeku wanni aduu shangaruu waanumatti maa argiteemna. Argiteen beektu silaa kaa gadi fuudhee viidiyoo warra taanatuu barbaaddee qaniidhan. Intolche ayya kiyyaa kootti immoo situ mun dasna jedhee beekte. Badee kan qaldiidha amma booda jechuudha amma booda kan qaldiidha. Kan qaldiidha amma booda iyyuu nattuu sin dawwalini isatti sin dawwalini sirumaa bakka nun barbaachistu ati.
Isiin takkitti bakka amma booda ree erga naqa taqachiistetti kana caalaa yoo na jechisiiste hoo maaliin godha? Ani maal godhetti xaxaqqachiise abbaan manaa keessatti tume abbaan manaan immoo haadha manaa ofitti tumu waanuma jiru. Aadaa hawwaasa keenyarraa dhaallamee dhufe nu shikkiraalle. Laakki amma aadaan akkasii hafeera. Aadaan nama qaxaqatu maas jamar harreedha moo harreerra hafe giiftiti amma ba'aan isaa akkasumallee uleenis irraa hafe wanti hundirraa hafe harreerra ani ilma namaati ka. Dhaggeeffadhu inni ani viidiyoo firaankii viidiyoo firaankii jedhe garuu inni sunu firaankii kan taane manaa gala. Yaa'u firaankuma fakkeessaa hojjetu malee ati gizee hundaa nyaata iyyuu yoo hojjettu galgala jechuudha gaggeeffatu. Isa kuufatee si tuulumma. Maaltu si galcharee waa'ee mana kiyyaa maaltu si dhibee galgala tolchee ganama tolchee guyyaa tolchee waan hunda maaltu si galchisi? Maaliif nan galchite maaliif dhiita gojaasa abbaa manaa koonkodhaan. Maal namiisa jee sitti mateedha? Ika amma booda. Marraananii qorichi dubartii yoo shabsab godhanii odoo miidhin shabbari jedhee ni jira doosori. Lakki giiftiti kan akkas jedhe dhaga'ee ta'ee waasaa hin beeku garuu ati odoo sitti hafee wayya jechuudha. Amma bakka atiin akka nan barbaachisne arge. Baay'ee aartee jedhu. Maal fani naarra reesitu akka natti gorsite beeke ka natti gorsite. Nama dhukkubte taphattoon nama dhukkubsaa garuu gara fuulduraan ni jaatu. Gali qoricha kan argatta ka galii to akkaataa itti nama dhukkubuun laaltaa kasanii ani hin beeku amma asumarraa waqqa sitti himuun barbaade si gaggeessuun barbaadaa karaa diimarra si gaggeessuun barbaada giiftiti. Maal jechuudha re? Tole na odoo as ta'e haganuma miti reema. Edaa kanaaf duraa naa dhoodda maali sammuu naan itti dawwalaa ture bilbila na jalaa kaaf. Edaa giifti edaa garaatti naa dhoodda sobbee sirni eegda malee. Siinan oda kunoo har'a sitti meema ifa baasuu wayyuuree waan ta'e. Naloofsitu lakki bulootti dangootu. Siin obsaa lakki karaa diimarra si gaggeessee maa idaan qabaa kan sila tanaan dura waan akkasii hojjette piraankiin irratti hojjette isinii dhiise amma immoo kanaan dhuftee too ammas immoo hinoo naqa taqachiiste hanga duutti si eega. Silaanan qallada seete tashoofaa jirtaay ani sa'aatii dheeraa waan duraanuu silaan afaan haasofta sa'aatii dheeraa edaa sa'aatii dheereffachuufi ani dhugaa duwwaa sitti haasaa jira qaldii seen. Amma dafi giiftitiya ati riyaala argattaani biyya keessan jira suniin argadhu. Narratti qoxxoraachaa ushii bakka nagaadhanii kanuma sitti maafani narraa gorisirraa hin goraa irra booda jechuudha. Erga isa natti gorsitee naqa taqachiisuudha. Erga isa natti gorsitee naqa taqachiisuudha. Lakki sumatu sirraa didde maalidhaan sirraa didee na argite maalidhaan sirraa didee na argite si jaammar maalitti na argite ati na argite yoom na argite akka sirraa dide akka jaalattu jabduu tanaan dura jaalatte singa'u
Bakka ishee chawu. Amma booda naan dawwalin. akka fedhiisee jira Naafis hin dawwalin. maal jechuudha. Wala dirroodhaafis dirroodha silaa akkamitti dawwaltaa miti. Ani dheengadde jechuudha hin jaalanne yoo si walitti haasoftan jechuudha. Edaa natti gorsita giiftitii. Natti gorsitee gaafuma sitti haasa'e san galgala piraankidha jedhee jechuudha zakkiidhaan naa dhufe kaa. Kun piraankiin jedhamu si jamari dirmammuu kiyya siifan erga yoo barbaadde. Natti bira jira mee bishaan gadhu yaalii kana ofirraa balleessi laksaa ta'e nabbaan biyyoon Natti hin qoosiini amma qoosaa tokko illee fedhu ani qoosaa fedhu ani qoosaan barbaadu ani. fayyaa qabda yaa nama naanii hojjetii fi hojii madaana zoorte ani jechuun akkuma duraasa hojii nasi kun akkuma ramade kan keessaan qabu aara narramaa gadi Fayyaa qabaannanuu sitti ani immoo fayyaa qabaannanuun kun sitti bilbilee to'i har'a booda karaan kiyyaaf kee karaa diimaadha jedhee be karaa diimaa beekta. qayyi masqalii mabaraa madare yaa rabbi namaa seeti qayyi masqalii hojii jechaadha. Qayyi masqalii miti karaadha karaa diimaadha karaa diimaa jechuun karaa irraa itti waliif goran jechuudha karaa takkaa itti waliin hin argine. maal jechuudha. Kanaafuu akkasitti hin jedha har'a booddee maqaa koo nayini hiriyaa tiyyas jettee maqaa kiyyallee nayini bakka. Nasi maal jechuu feeti dhugaa rabbii sin jedha ani dirrooti kana naa tumne deebiiti immoo ani faati immoo ani tasallee ani siin addanqitu waan feete na godhi waan feete ta'i malee ani bakka feetetti siifan kakadha jechuudha dura nan qalladaa ture garuu ani isaan isatti haasa'ee hin beeku hundoo erga ramadaanni seene ani nama takka dubbisee hin beeku bilbilaayyuu deemuun akka waan boqonnaa argachuu ta'e ammaayyuu jechuudha boqonnaa kanas argadhu immoo biisidha jechuudha hojiin biyya arabaa hin beekta yeroo ramadaanaa bishaan hojii bidee hunda jira jechuudha kanaaf yoo nan kaana jedhee kaan xumure viidiyoo yuutuubiitti yaada hojjetachuu dadhabee jira jechuudha yeroo dhabuurraa kan ka'e kanaaf sa'aatii kamammee ganaa kana itti yaade waa'ee ulee yaade kuni jedhaan loositti fakkaata. Dhiisii sumatu jedheeni dheengaddan bilbillee ati dheengaddan bilbillee ishii dheengadda bilbiltee anas dubbistee achuma ammee abbaan miliyoonillee nan dubbisaa nagaan jedhaan naan jettee bilbilatti kennee ani gadin ba'e jechuudha si jammar argine inni gaafuma isaanii kaa. Loo amma maa kakatta amma lafatti maa kakattare waan jette jedhe akkanaafan jedhee rakkoo akkanaatti sirraa qaballee yoo jette beenta rakkoo akkanaatti sirraa qabaa yoo jette rakkoo nani qabullee baasti hin danda'ama wanti si dhooggu hin jiru. Maala rakkoo sirraa qaba baay'ee maal rakkoo maala sirraa qaban rakkoo tokkollee sirraa hin qabu sirraallee abbaa miliyoonii isaallee ta'e rakkoo hin qabu dalallee tiraansiisiin godhe malee kan abbaa manaa kan qabu ni beektaa atillee iddoo abbaa manaa kiyyaayyuu argitee arga jechuudha inni akka ta'e. Kanaafuu Ani maatta si erge abbaan manaa kee si eegaa ani hin beeku hassanii nan galchuun. Situ jedhee miti ree silaa dura abbaa manaan qabanaan jettee deebite immoo abbaa manaa hin qabu abbaa manaa hin qabu ani yaadan akkas jedheeni ishiidhaan hin jettee si kan kana hundaa haasa'e ani yeroo sanatti wanti hundi dhugaa natti fakkaate gaa isa san immoo iyyuu ofumaa keetii deebitee piraankidha jettee ishii amma maal gochuu ishii amma immoo jireenya kiyya keessa nagaltere wuulee guddi. ammallee bilbilumaan sin beeka ganaa sin baratte iddoo mati na dursite eegalte maatii koo hunda baratte obbolaa koo baratte harmee koo baratte waa hedduu baratte jechuudha. Ati garuu agammaa qilleensa naman jireessudha jechuudha. Galee miti sirraayyuu amma na situ hubannaa koo qaba eenyu ta'e. Jetteere? Kanaafi ani abbaa miliyoon immoo sitti hin gorsu. Akka barus ta'ee sitti hin gorsu. Osoo wanni ta'e galee sitti hin gorsu. Indoom yoo wanni siin loleeyyuu ani sirra goree isaan loluu barbaada jechuudha. Akkamitti dubbata jedhee. Anallee na haamte uleen dhangadaan itti dhaanatu na aarte anas illee maal jechuudha jedhee gaabii natti uumeyyuudha dhugaa.
gandaata akkanatti ni nama. Fayyaan qabdu mara. Si watuwaachise maal? Wayyo wayyo wayyo. Si watuwaachise garuu wadeebbaa. Waa wayittu amma laali. Firaankii kee dheeraa sana osoo hin ta'in firaankii kee torbee tokko torbee lamaa olii maal tokkoyyuu sana osoo hin ta'in waa xiqqishoo ishii gubata kiyya deeffadhe natti fakkaate qabbaneeffadhe garaa kiyya. Wayyo wayyo. Maal garaa yoo tijjoo bishaan qurraatti. Itti dhugeen dadhabe har'a fa'a. Dhugeen dadhabe. Guggubadhee too. Kana fakkaataa firaankiidha. Dhuguma abbaan miliyoon beektaa gaafa tokko si fayyaa qabduutu mamsaa siin jedhe reefu dha. Dhuguma inni mamsaan faan. Faaraan qabdu jedha inni. Maal jechuudha? Faaraan qabdu dhuguma maal jechuudha? Namni lafaa ta'etu Oi, ani kana bilang kita ada yang cerita sekian marak kami dubar, kamar tak kabar kui, kamu dah kami dah dapat ni kunci nama kerja ni, kan kunci nama adik kamu deh sih. Oke, animal itu kan kamu tak dapat ini, abah mana sih, rukus, unjono dong bertera, ada keberang kita udah deh, dong bertera deh, dong. Oh so si Maria te gorsi te masila, si Maria ne melenu. Ila dah sih juga. Hojii dhanaan biizii ta'e malee osoo biizii ta'uu baadhe akka tiraansi dhanaan dhufte manna amma hojiirra taa'atiin hojiirra jiru kanaa dhufe ibadee abbaan kooni mana argatte godhe. Hayi kana caala loluu kan dhufee iyyuu dhiisi garaa na nyaatte daftee too malee. Ilmoo fedhesiyyoo anarra oonlaayinii gaafa dhibeenyuma si gochuudhaammoo. Ilma sirraa deeffadha. Mee kaa ilaalla. Qabsoo eegalla gaafa galtee maali wanni wididdirii eenyu akka piraankii hojjetu jechuudha. Uummanni nu badhaasa. Uummanni eenyu akka piraankiidhaan caalu ilaalee nu haa badhaasu. Aga sanitti har'aa fi hordoftoota keenya kana fakkaataa waliin watawaachisee nagaan nu turaa hanga viidiyoo walitti deebinu. Daaitii gadi garagalsaa daaitii kennaafis dhoggaarra na gudde. Lakki ulfaadha. Akkasiin hin jennaan immoo dhugaa jedhanii dislaayikiin godhinaadha. Bitala teekkensan jabeeffadhaadha. Kana hunda kan balaa qabattoo nutti fideessa idoodha aayyudha. Inni gortine dhugaayi. Amma viidiyoo sun haqamuu qaba yookaan immoo mammadoon keenya qabattoo nutti baafataa. Injechuun jaaladhaa dhuftiin wajjin gootanii jalatooma ulfaadha. Hunda viidiyoo inni yoon baafate tirfii qaba natti fakkaate bee. Saayidoon tirfii qaba bee. Kan baafatee miti. Tirfii bitatanii mana godhatan amma numaaf dhaanuun jecha. Kana fakkaata hordoftoota keenya nagaan nu tura.